Nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha guyyaa irraa kan ammoo PowerPointii karaa salphaa ta'eetiin akkamittiin hojjechuu dandeenya jettanii kan gaafattaniidhaaf viidiyoo gabaabaa kana isiniif qabadhee dhufeera waan ta'eef hanga dhumaatti akka daawwattan gamanumaan isin affeeruun barbaada. Jalqaba irratti egaa search bar keessa gallee PowerPoint kan jedhu barbaadanna. Achi keessaa optionii garagaraatti nuuf fida. Isa keessaa blank kan jedhu kana filadheeran fakkeenyaaf asirratti waan lama gochuu dandeessu. Yoo barbaadan jecha mataa keessanii barreessuu dandeessu sammuu keessa jechuudha. Yoommoo hin barreessitan ta'e immoo faayila keessan Word haa ta'u PDF iddoo jiruuti barbaadanii banattanii qabxii barbaadan copy gootanii akkaataa kanattiin copy gootanii bakka PowerPoint keessanii geessitanii paste gochuu dandeessu jechuudha. Akkasiin paste goone wantoota sirrachuu qaban ni sirreessina. Fakkeenyaaf kun hin barbaachisu ta'e hin balleessina. Barreeffama kan akkaataa garagaraatiin adjust gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf font size isaa hir'isuu yoo barbaanne recommended kan ta'u yeroo baay'ee 24 dha. Font size isaa 24 hanga 30tti recommended dha. Gara bitaatti gara mirgaatti butuudhaaf recommended kan ta'u kunis illee dhumarra yoo taa'edha. Achi buleetii dabaluu yoo barbaadan akkaataa kanaatiin buleetii barbaadan lakkoofsa illee yoo barbaadan itti dabaluu ni dandeessu. Style isa yoo barbaadan Times New Roman jira. Warreen kaanis yeroo baay'ee Times New Roman bareedaadha. Slide haaraa uumuudhaaf new slide kan jettu kana bira deemtaniitu blank kan jedhu sana filadheeni maaliif dokumentii kommas bakka barbaade irra deemee copy godhee bira geeffachuudhaaf naa salphata waan ta'eef akkaataa kanaan paste itti goonee pastiin kunis optionoota garaagaraa qaba. Yaa akkaataa isaatiin achi booda lakkoofsa kana balleessinee yoo barbaanne buleetiin keenya lakkoofsan hin ta'in yoo jenne hunda isa select goonee buleetii keessa galuu dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaan buleetii gosa kanaallee filachuu ni dandeenya. Font size isaa dabaluu hir'isuu, style isaa Times Roman kanneen urgency fi kanneen kana fakkaatan gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkaataa kanaadhaan yoo barbaanne halluu isaallee gara barbaannetti guutummaa himichaas yoo ta'e jechoota tokko lama jecha barbaanne copy goone akkaataa kana halluu garaagaraadhaan kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Waan daawwattaniidhaaf guddaa galatoomaa. Yeroo adda biraatti viidiyoon keenya akkasiin qaqqabuudhaaf YouTube kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Oolmaa gaarii.